akka nama gartee akka malee ta'e jechuudha. Kanaaf ijoolleen Saudi Arabiyaa reefu namoonni ni jirtan isin jeef ijoolleen Dubaay ni jirtan isin jeef TikTok nama agarsiisa. Namoonni TikTok illee miidiyaan hedduu nama agarsiisa. Fibiin beeku malee namoota baay'inaan namoota eessarraa si daawwataa namoota baay'inaan si daawwatu naannoo kamirraa biyyoota Arabaa keessaa siifi madaataa beekni analaayiz daataa siifi maa beekadhu. Baay'inaan namni gartee nama ijoolleen gartee waa daawwatu ijoollee biyya Arabaa jirtu. Foloorii guddaan namni deemuun kun hundi irra hedduun ijoollee biyya Arabaati. Osoo ijoolleen biyya Arabaa naasuu walii qabaatte osoo ijoolleen biyya Arabaa jirtutu walii rifaatuu qabaatte silaa gartee gabbaateeti. Namummaan foloo kumata qaqqabannaan namni dirqama nama hedduu ta'uu qabu. Warra biyya keessa jiru homadha. Isaantu sagalee isaantu isin callisee warra gartee beekamtii guddaa qabu. Akka gabbaanii isin dubbatan gaafadhaa namoota. Facebook qofaanii miti. TikTok qofaanii miti. Facebook aanillee. Sagalee maaliif nuun taane yoo feesaala qofa gurraacha qofa uffatanii as gubbaa feechi gubbaa ta'an faayidaa takka hin qabu. Jijjiirama takka illee hin qabu. Jijjiirama takka illee hin qabu. Gabbaa iyyadhaa ijoolleen biyya Arabaa jirtan boru isinillee waraabessi daaloo nyaatee adii ofiisin taa'aa. Beetanii waraabessi daaloo nyaatee adii ofiis ta'a. Ta'arra isaa mudate boru isin mudachuu malee hin beektan hin beekamu. Beekam Rabbi sinittiin godhini. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa jirtan sagalee walii tahaa warra biyya keessa jiru ijoolleen biyya Arabaa qoftiin wallaahi yoo wal gurmeessite akka isiin sochii guddaa uumtuun hin beeku. Akka isiin jechuun dhiibbaa guddaa guruu dandeessu ittiin amanaan sirriitti. Maaliif ni beektanii? Hedduu baay'ina qabanii hedduu baay'ina qaban. Inni biraa gaala raroo fira nyaati hin ta'ina. Gaala raroo fira nyaati. Gaala raroo fira nyaati. Waleessisuu ifumaa wal qabsiisuu si galee keessaan dhufanii wanti namni namatti himu hundaa dubbachuun inni ulfaata waan amman tanaa waan ragaa evidensii gahaa hin qabne fa'aa dubbachuun waan ulfaatuuf an dubbadhu waan dhaggeeffadheetu mana caaluma jaamalee wanni fokkutaa namni keenya walirra dalagu jechuudha. Waan hamtuu wal baasuun faayidaan qabu wal nama lolchiisuu wal nama nyaachisuu yoo ta'e malee jechuudha. So wanni akkasii waan asirra dubbatamuu fi hin dubbatamne jira sararummaan furmaataa godhattee hojjeste malee hawaasa hedduu fiddee hawaasa nagaa haquu hin qabne wal dhageessistee nama waan hijaaba gorsisuun hiikaa hin qabu. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa jirtan walii gabbaa walii sagalee ta'a Rabbi sodaadhaati walirratti hin callisinaa walirratti hin laalinaa awwaniin isin jiru barbaadu kanuma furmaanni jirullee namoota sagalee yoo gartee gabbaanii dubbatan sagalee ta'uu ni danda'amu. Yoo isaan gabbaanii dubbatan sagaleen teenya ijoollee tanaa ni dhagamteettanii addan hundaa'u akka isaan gabbaanii isin dubbatan sagalee nu ta'a ja'a gabbaa dubbadha. Sagalee nu ta'aadhaa maal hin callistanii. Aywa fu'ee kun galatuun faaduu xiyya namni dhimma kanaatii fi dhimma gartee qabsiisanii beekaa qabsiisanii deebi'anii maallaqa irraa fudhatanii baasuutii fi dhimmoota aan dubbachuun barbaannee jira. Haa yoo dubbattee jechuun xiyya jechuun si hedduu emotional si godhu sensitiif si godhu waliin nama aarsu si galee irra hedduu ijoolleen teenya biyya san keessatti warra nasiiba rabbiin gartee akka daangaa huduudaa irraa qabamee butamee hidhamee fi osoo gartee dalagataa jiru osoo gartee ijaaza irraa bu'aa jiru karaa kanaan qabamee fi haa ammoo san hundara haa irra wal qabsiise immoo hedduu si ajaa'iba. Gonni ammaas walirra dalagan hedduu si ajaa'iba. Dallaalummaan gartee irra wal dhabee ijoollee nagaan gartee seentafaa fuudhee akka hiisisu hedduu si ajaa'iba. Ijaazaa gartee si buusanii si dummeessanii uggaatti dalagattee dhuftee miiraa qabaachuu kan kee gizii harkan wal qabsiisanii miiraa san gartee harka biraatiin gartee kafaltee deebi'anii si baasan. So jechuun hoggaa kana agartee si ajaa'iba bara hedduu takka. Yaa namni gartee seera qabeessaan biyya namaa dheete akkanaaf jettee janaajanamtellee taatu gurguumtellee taatu dhiiraafillee taatu waan ta'eefillee haa ta'u madaam tantee biratti haala mijeeffadhu gartee biyyi namaa silaa ta'abiin qabdu haala kan keessa irreeffadhu obsa godhadhu bakkuma san taa'e barraan taa'in dubartiin biyya Arabaa jirtan barraan taa'ina aadaa barraan taa'ina antanan isin hidhaamu taa'e mana keessatti achitti yoo dalagaan san isin hin taane bakka biraa jijjiiradha as gubbaarratti dubbatameef
أسقبرت قرتي إجميف فرماني دفو جل مراتنا بيها جل مراتنا والله أرقوين أركي جرال سنجي أوقا أتدي مخانا رد ليدي أتدي وانتبه خاصة كان تابراك أبان إيسانيتي أكد سغالين وكام مفسمات دي قبهم وان قبضا ما تبيخ وهاقري قلو سمري الدودا مالف انتقرانا ما وايدونا يجتا سنيفو وهم دنيا تمالي وهم دنيا بطاني أوغانا ما جالتن قرو أوغانا ما جالتن كيازتنا ما جالتن كبار دهوي آخي أمتا خيل وأمتا خيل أوغان نما جالتني في نما ديكرتن كيازتي واجالتن أبدا والله زينجا so stop taking too much away bring problem on problems لو سنتاني برادي ما أبولي زغيو قبولي دي وأم براسي الجو خنافو Gerisa gartee taayeen mujisan dhugumaan nama kanne nama ajandaa dhuunfaa parsanaalii nama tokko raayoo namni dubbate waa isanii turbaan sun hanga wanni sun gartee irraa dhaaf shanii ta'uu sanaan sama waamuu dhufe qofa jala deemu so akkasuma sirrii miti wallahi amma ijoollee tana ana ammoo waan biraatti hin dhiifne tawaayaman hidhaadhaa kana dhugaa dubbachuudha sagalee teenya akkamitti akka ukkaamamtee waan hin beekuuf itti dhiisan akka absooratiinitti waan akka godhuu danda'u furmaanni lameen marra ibsin jeesan warra sagalee isinii ta'uu danda'u gabbaa akkuma addaa ijoolleen biyya arabaa jirtu ifii keessanii tumsa olii ta'a ifii keessanii gabbaa sagalee olii ta'a fooloora eekuma si guunnan ta dubartiidhaa viidiyoon dirqamas qoon qabdu viidiyoo waan biraa fayyadamtee teessee yaada kan kee dabarfachuu danda'u qabdu ifii biratti illee yaada kan kee dabarfachuu danda'u qabdu isin hedduudha dhiibbaa guddaa godhuu dandeessan isin garuu manuma gartee warra gartee geema taphatuu kana jala teessanii yoo isaan mataa godhuu qofa yoo haa ta'u ta'a. yoo gartee haa dubbachuu gartee isin gartee haa gabbaatanii haa dubbatan taate wallaahi dhiibbaa akka fidda shakkita kan qabu waan hin beeku. Ammas dhimma siyaasaa keessaa baha namoonni fi ijoolleen biyya arabaa jirtan siyaasa itti wanni jedhan siyaasaa firaatti dhiisaa meenaa isin hin jee warri siyaasaan teenya keessattuu siyaasaan oromoodha bitulaa akka hin qabdu torbaan tokko akka biraa torbaan tokko dartii geem jaansan gartee akkas siyaasaa firaa dhiisa siyaasaa wanni hordoftu wanni isa jala yoo deemtee fi hordofte hedduu bareedu ittiin kasaarra yoo jiraate maali ni beektanii wallaahi wanni ati yoo hordoftee fi isa jala deemtee fi isa dubbachaa oolte ati ittiin salphan ati ittiin qaanfan ati ittiin milkootu biyya lamatti boo akka faloo godhe ergamaa kan kenne Muhammad alayhi salaatu wassalaam daandii islaamaa daandii shari'aa qabadhu jii kan kee qabadhu tun ammoo addunyaa irratti illee akhiratti illee wanni si milkeessu tanu addunyaa fi akhiratti milkootu qabsaa diin kan kee bakka wallahi biraa takka illee hin jiru wanti si milkeessu kana deem gali zoomiti imoolee bakka baraatu muka isa gali warra ijoollee biyya arabaa jirtan maaltu maasti cinqiyaati nama taa'ee sirriitti dalagatu halkanii guyyaa taataaf godhaa ooltu nama taa'ee sirriitti fi inni sirriitti tajaajilannoo kanaaf maalumaatu tileessee dirqama qabdu wanni ati dubartii keetii fi tajaajilaa gabbaa isiidhaati fi haasoo nama taa'anii dhageeffattu maalumaasti jira deeman bakka quraana galii qara'e wallahi namni ati yoo gartee halkanii fi guyyaa hordofte wanni ati halkanii guyyaa yoo dubbatte wanni ati halkanii guyyaa yoo jala deemte addunyaa fi akhiratti milkii fi gammachuu malee hin jirre diina islaamaati obboleeyyan keenya nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hordofu dubartiin islaamaa gartee akkaataa gartee waan isirraa barbaachisu gisee hundaa sheekh gaafiin qaba jaarsa xiyyaa maareen godhe deemii barattu wallahi maalumaatti zansi godhu sa'a dheeraa as gubbaa teessee gudduu fi waan hin taane ilaaltu kana guyyaa dadhabaa oolte mana kan keen jirtu halkanii guyyaa yalla kana fi sooftiidhaan kanatti ragaa irra deebii taraga kana deki kana kas godhe sa'a meeqa zalsi godhanii atachees deebitee nama faayidaa takka hin qabne hasha gartee waan shaq rabbiillee si dhooru bakka rabbiin dhaabbatee siin jiru taayitee teessee taabtaa banaa godhu
nama guyyaa tokko gartee gisee rakkate guyyaa tokko dubbate guyyaa parsanaalii namni seera dubbatu jiru dhiifame amma sanu hangumaan turan jiru sanu maalumaas si gubeehu yoo hanga ati isa achi taabtaa gootu san harfii aliif jettee mokkortee yoo arrabni kan kee al-ilmu al-lahdi ila al-mahdi ila al-lahdi jan hanga gartee garaa haadhaati irraa lahdi siintutti barumsa itti fufa yoo san gartee irra deebitee sanuma wallahi siin jaa yoo harfii aliif tana mee hanganaan gad deebi'ee akkamittiin aliif jaa kana duraan baranne hin gowwoomin wallahi hin gowwoomin taa'iitii harfii kan keetii wajjin shaakallii godhu keessattuu anjoolee teenya takka hargee faa waan isaan kuma dhoo jiraate a'uuzi billah fayya bareedumaa fi gartee suuraa ka'e sirba sirbi huccuu ni jiraame istaayila uffadhu viidiyoo dalagii mamaaree wali jeen warra biyya namaa jiru kan irra hedduu isaanii parsantii muraasa qabu ijoolleen ta'an yoo gartee ol baatee gisee kaan illee waan adda addaa fayyadamte yeroo kaan garuu ilmi dhiirti akka isaanitti quraana tajwidaan hin qaraatu kitaaba akka isaan godhan jechuudha markasaalee hedduu keessatti dhugaan jirtu kan qofa تينيو استغفر الله والله سنجا تينيرات فوتو رابط معلوماتي سيف دوغاو تو بادري كله دوغمان بتو جرو سينجري خنافو والله خرا ديني أزديبياتي وابرو جرتي في الرافقس أنا لبود يا وأنا مسنين جو أنا مو لبود يا بدي سنين لوني سنين داوما بكم مسلبا نما بكم أتون دوان سنين مامي وانو مغرتي نجرامي وان أغرتي تك متدوي غرتي قوة أستيدهم ما نبغى سفو نيجتو سفو أعداد دروتا وما سنين نيجتو ربي راهي اللي غاسن هنكام فتو بكم أتون داف إيشون أقوام فيته جدي أسقط برات وان فيته هو بودي ني بيكم وان سنة جاب ماس نما هنداو نما بيك نمني هندينو أتفيد هم تندلقي تول تندلقي أتكسي وين تكام بيكم تي هندينو أتشين سينيانا وان سي أجايب بيكوداتو وني أمان تنا بيكم مسل بادا وابيكود ونما بيكود أفتح تفتح دابا ميجو لبودي يا تيجي سليمان دامو بيكم مسل بادا بيكود تيرتي يفتوتو فاتاج بيكم مسل بادا ما لهونو مودي فاكا بتاني ما رين جالا دي ما رين أكون فيتي فاجتة هونو وانا ددا بوتي دانغا ربي تللي في علم نمات اللي ما لانجني ربي تي في تنمل تي ديفتي وان فيتي تودن ديس أكفيتي جودن ديس نبيكم تسمبو دبكا ما رين وندي سيران في جباخين يتيمو كسين سينجا ركونغو كرو بيكم تي رحمن بران مويه تبي يلماني الدنيا ربي اللي آخرت اللي بيو سمالي ركمت اقرأ بسم ربك قرأت داني وابرت داني أنا في سني في ربي نوها لافس ربي نوها لافس خطة ولمان وابرنو خطة قرب مساعدي بنو قرتي قرأ ربي غينا توبة هدي بنو باتين أرارما فاجرتي عمل لي سيغلتي ويا دبافي ترباتمي ستيت نوافي دو مروبت رمضان الفاجر إرجع ربي عليه الصلاة والسلام وقاج باتين جها قرتي جه رمضان قرتي سيما جرتي بولولان باتي جها فمو يا رب نوراك إبلي خلدا صلوات ربي وسلام عليه إفكو بيسي والله كو بيفدا قالها كو بيفنو الدنيا تون أنا جزيرة تك آخر روان جت فكات علي تهاتين جروكم يجوا بيجوا تجرا خيستو بيجوا تعرفا أنا خيستي وني في وني تهاجر لولي بشاني جيشين خالقات يجي يدان كركري لفا بيجوا تهدو أكو مسين بيتن جت ني ألفات فرماني مالي أتجزيهم داهو نمني إسلام تكوريدي تيتاوكا يفتشون كبوجو توبة أما وقد وانقرت تولتو تكبودان جرجرس ربي خير جيبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كرا توبة دي عارفة والله وني جروحنا أكا أمس دين الجباتو فيتي أكا بكبرنوتاتي في حنرتي جباتو فيتي هريا غاري صاحبي صاحبة الفضل صاحبة الفضل صاحبني شان سالتا داندي جليناتي سي جناتي سي
hiriyaa gaariin namni kun gartee akka baabaan keenya baanu haa gizee hundaa dheebottuuf jira jedhu hiriyaa gizee hunda saayaba gizee hunduu dheebottuuf akkasani hiriyaa gaarii filachuun murtee isaadha jireenya keenya keessatti hiriyaa iccitii dandeessi eeguu dandeessu hiriyaa garaa mucucaan uummanni Oromoo kun hulbataa fi dhadhaa kanatti ergan gaafa ijoolleeti kanaaf waa qabachuu dandeenyee hin beeku anaaf isinillee rabbi rahmatan haa godhu hiriyaa gaarii filadhu tan gartee bakka khayriidhaatii fi bakka quraana si harkiftu ta akhlaaqa gaarii qabdu ka fakkeenya irraa nama si gadiin saayibin yeruma haamuu nama si gadiin saayibin gassi harkisa wallahi nama si olii saayibi nama diiniin imaanaanis akhlaaqaanis obsaanis waa hunda sirra jabaadha san saayib ummaan teetiif abbaan kee yoo lubbuun jiraatan amma isaan ziyaariiti qaba nama biraatiin I love you I marry you jettaami I miss you I love you wallahi isaan I love you I miss you jechaa waliin jaalalti tuwaaciin isaan ummaan teetiif abbaan kan keessi roobsan darajaa guddaa qabdi hanga dandeessuun haadha abbaa kee qaddami hanga dandeessuun jechuun haadha abbaa kan kee qaddami hanga dandeessu humna qabduun dadhabdullee yaadaan gargaaru jaalalaan waan dandeessu salaata kan kee shanan qofa tiifadhu arraba kee tiifadhu qofatee tiifadhu gurra kee haala miraatiis qaama kee haala miraatiis hanga dandeessu jecha taasanii achi gaa rahmata rabbiiti hojjetanii fi salaatanii fi osoo suyyuun hanga gartee luka gaalaa keessa gubbaa jiraate sheeyina jabaabaan miskiina wallaahi jedhu akkasi dubbiin areeda dheereffachuu biran jirtu hijaaba uffatuu biran jirtu illaa man rahima rabbii nama gartee rabbi rahmata godheef malee si galee ammoo sun shaa'iru islaamaati mallattoo islaamaati sunnaa mu'akkidaa ta'uu danda'a hojiin tantee jechaa fi gocha kan keetii fi keessa kan keetittis kophaa kan keetittis rabbii keetiraa qaanfatee daangaa rabbii tiifannaan inshaallah milkooyta guyyaa if gaafadhu amma limaazaa qaddamta li hayaataka maal tuffatte fuuldurii kan kee maal qopheeffate akhiraadhaaf if gaafadhu amma isaan dhufe isattiin deema if gaafadhu amma abbideet godhe akkuma telefoonni kun abbideet taate atis imaan kan kee abbideet godhaa deemu beekumsa keetillee abbideet godhaa deemu waggaa dabre harfii takkan beeku waggaa kan harfii hanga hin baradhe haadhuuf yoohii so abbideet godhuu deemuun gaariidha si galee abbideet godhaa akka soofteerii abbideet godhaa deemaa mi'aatillee abbideet taate imaana keetiinis waa hundaan waa hunda keessatti abbideet godhaa deemuun bareedaadha ilmi namaa gaa haasoo dheeratu keessatti dogongora mala yoon tarii dogongoree jiraadhe nasbiyyaa fi shayxaana taa'e akka qonnamii rabbi irraayi anaaf isinillee bismillaahi rabbiin qaceelloo gootu jedhanii jira rabbi nu haa badhaasu irra guddaan sodaa isaati rabbi sodaa isaa nu haa kan qalbii teenya sodaa isaati rabbi haa gootu muqallibal quluub gartee qalbii teenya gartee diin irratti garagagalchaan qalbii waa mala qalbii teenya diin irratti gara nu haa galchu gadhaabbii rabbi nu haa kannu qaceelloo booda jedhanii jirre fayyaa booda dhibdeen hin jirre gammachuu booda gartee gaddi hin jirre hunda keenya rabbi nu haa badhaasu maqaama gaarii ollaa gaarii yaabbii gaarii mana gaarii bultii gaarii kan qabneefis hunda keessan warbaa kan haqa boommoo rabbiin inshaallah iddoo keessan jaalalaa haa qabu بينكم مودة ورحمة ربي جيسان إدوغي ربي هاتولشو دوبا فياك زينجو والله الرويات وبليتي نتكا فيديو تكاركي وردارو لغوتي ألتي أكما ألتي قرتي أبانسي الرادو يتيما جولو مرة خاتي وكوسبتي ميلا في هركا لغنو تبارالايزتي بكتي سوتي الرب وقادي تيدمي ويمو صدوما قيسرتي الله أعلم دقد أنا هندا هنا ما تيجي لاباس وقام فيديو سلالو رب رحمة أبورو في أكوتيا يا دقد يودك أتاكونتيا وقا صدومي لما فكنا أكتاكاجي ميلي هركي كوني سانغنا رنديرو في فالي جوان جم تكون جرك أبانا جاني وانا وبوتكا سانين كاومتي وقود كاتي وقا صدومي لما فكنا وكورس جوتورتي تجاجلون تريجولو ما خيرا bobo kameraan di kamal jiri mal jiri kasih tajaajiluu ture ogaan ramiyuu sana yaad arku akutii sani yaadade ni'maa fayyaat illee qisti yaadade jechuudha fayyaa ta'uu kan kee qoftiinu alhamdulillah jaamee rabbi fayyaa nu godhuun waan guddaadha sigalee rabbi fayyaa kana si kan immoo isaa toltuu dalaguudhaan galata galchuu qabna hamtuu dalaguun osoo hin taane kanaaf
obboleettiin teenya sun yeroo dheeraaf ciisaa jirti. Adiira isiitu quraana qaraasisaa quraana fixxee alhamdulillah wallahi quraana bakka ciistu quraana qaraatee quraana xumurtee ammoo garuu haalli jireenyaatti ulfaataa jira. Jireenya akkuma isin beektan Itoophiyaa keessatti ulfaataa jira waan ta'eef. Namni viidiyoo san gartan anti ifi biratti narkee sappoortii godhaa inshaallah yoo narkee anillee sheeriin godhaa. Tasaa akkuma viidiyoo san laalitti azaanan baheetiin deeme. Kanaafuu ni imaan fayyaa kun hin goomu wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi inshaallah baatii araaramaa taas deemaa ibtanaa illee warri qopheeffatee inshaallah eegu rabbi nu haa taasisu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اعفنا وظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كل لا إله إلا أنت. اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب ذنبي تني هنداهم ليسي والله لما خيني بكم سنوديبسي. يا رب قرتي دينك كبرتشو. يا رب وامر إني مو برسيسو إخلاصا دبتشو إخلاصا هجتشو وهم دقيس السراق أم فتشو سوداجو. يا رب خيني هندا خيني يا رب رباد أسي. يا رب جل قبل خيني قرتي فإسلام قوتين أمتي. يا رب إسلام مرة جراتيس إسلام مرة مجيسي قوسمتين قرتي إن شاء الله تا آخرات الليل. يا رب فردوسي متاسسي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. Absoluddin, don't what you answer for sister help if you are out bro. Mbeho anenyu katiyatu egishadir tumala katiyatu tulle wallahi mbeho inshallah rabbin sifi sana fi rabbi ala fi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoro gari kabadaga inshallah nandi baha yadan qabufta denjira. Warhanga ndisiriti akuma nisimida mijullen biyaraba jirtan ifi khesani sagale bitaha gara ifi bidinatu asranatu ifi khesani di masagale bita ifi khesani sagale bita buriyan qiya indagatina abban yitu ullandir matajani yo isin yitan namni sin dagha hanafu inshallah jabhada ifi khesani sagale ta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan facafanni no amarku ijinaga wonno arku nge dagamu da onni barbaachisu. Sani beekamtee yoo jennu sheessumaan kiyya feemesii ta'uu yookaan mul'achuu bira oduun taane gabaa diiteelii dhiyeessinu kana faayidaa dhiyeessinu kana madahaba ilmiin tun dahaba wanni si wal dahabaa kan jirre jechuudha. Isii kana hawaasa namni hordoftoonni hedduu jala jirurra dhiyeessanii isarra mul'isanii isarra bareechisanii isarra irra dubbatan. akkasi barkaan isinin jedhe sanuma dura wanti sun hawaasa bira gahuu qaba. Hawaasa bira yoo gahe hanqina osoo ati ittiin himinu hawaasni ni arga bar. Wanti kan nama ufii isaatii dhufee maal isin qarqaarra bakka akkamiitii irrina qabdan isiniin jedhu jira. Waan dhokatee waggaa haganaa taa'u waan maaltu dalagamaa isaatu hin beekne rakkina akkanaatu nu jira qarqaarsa ati jettee gabbaate namni si dhaga'u illee hin jiru. Namni dhaga'u hin jiru. Maybe waan keezii biraatiif maqaa akkanaa moggaafattee waa mallaqa saamuudhaaf akkuma itti galii wayii argamu barbaadaaf akkana goote fasisiyaan. Waan dhugaa waan mul'atu wayiitu wanni hawaasa gafinnu. Hawaasni otomaatikaalii sirraa fudhataa jecha waan dura quba qabu waan dura beeku yoo ta'e otomaatikaalii sirraa fudhataa namni waan deeggaruu qabaatu waan danda'u hin deeggara. Kanaaf dura mee du'aatotuma kanneen keessaayis akkasuma aalimanuma barsiisuu jiran kana keessaayis gama miidiyaatitti dhiyeessinee haala seera qabeessa ta'een waraabnee ergaa kana hawaasa addunyaatti dabarsinee egaa wanta kana hawaasni dhagahee gama deeggarsa jiruutti deeggaramuu qaba. Beeki yoo TikTok kanarra gadhiifte miira namaa gabaabaa hubachuu dandeettaa, koomantii namaa hubachuu dandeettaa, waa baay'ee adda baafatta. Zambiraa gara deeggarsaatti gara wanta irratti san guuchisiisuutti seenta. Kanuma amma ammuma tana dubbannee ammoo yoo kitaaba kana feenaas kennan namni si qoosaa itti fakkaataa iyyuu waan irraan beekne tokkoof namni horiillee baasee hin kennu. Akkasitti hojiin teetillee wanni ati hojjettullee faayidaan godhattu waan hojjettu galmaan gahuu hin dandeettu hojiin keessi harkaa tuffatamaa deema. Kanaaf jecha waan wayii cuunfinee hubachiifnee eega hubatamee namuuyyuu waan kan itti amane jiboota bakka hir'uu akkanaa sana guutaa yoo jettiin guutaa jechuudha hawaasa. Kanuma taanii wantoota garii waan namoonnummaan baratu sun kan nama imaama ta'ee
barnoota kana barataa jiru. Fakkeenyaaf imaama yoo jennu masjiidni biyya teenyatti akkuma beeknu yoo guddate magaalaa tokko keessa 5-6 jira magaalota naannoo qabnu 5-6 haa jennu fakkeenya. 5-6 kanayyuu imaamatu jira. Maamuma isa jala jiru jira. Waan hanqina imaamni sun qabu hawaasni sun guutuu fi akka danda'utti iyyuu kanayyuu barsiisa. Fakkeenyaaf namni kun baratu jira. Wanni inni barataa jiruu fi hawaasuma itti imaama ta'e kana barsiisuuf jira miti. Hawaasa kanaaf barataa jira. Hawaasa kanaaf barataa akkuma abbaan ilmi kunnaa barataa jira jedhee waan hunda fandi godhee isarratti investi godhu hawaasni imaama isaanaaf jiru kana nama yookaan ilmi barsiisaa jiru kana irratti investi godhuu danda'uu qaba. Maal kana jechuun hawaasni ilmi namni itti yaa'ee isaan barsiisaa jiru kun isaan fayyadaa jira. Hawaasni isaan fayyaduu qaba. Waan isaa hir'ate guutuu akka qabutti. Hawaasa achi inni barsiisu gadhiisanii irraanfatanii hawaasni keenya miskiina jedhanii yoo birumaa gara biraatti qarqaarsa yeroo cufa Arabaa fi Faranjii irraa ka barbaannu taate yeroo nu guddachuullee dandeenyu yeroo waan barbaannullee galmaan geenyu hin jiru. Dagatina. Hawaasa kana keessa namni uumama gara garaatiin jira. Akkuma qubni kun dheerina wal dhaba. Dheerina wal dhaba. Kan midhaan qotatee midhaan qabu jira. Ka hoolaa re'ee horsiisee qabu jira. Re'ee takka irraa bahee nama imaama isaa nama ilmaan isaa barsiisaa jiruuf kennuu kan dandeenye hawaasni sun hawaasa jiraachuu iyyuu qabu miti. Hawaasa itti fufuu iyyuu danda'u miti jechuudha. Wantoota akkasiitu silaa imaaman qofa osoo hin taane masjiiduma imaamanii kanarra iyyuu deemanii leenjii kennuun ni barbaachisa. Hawaasuma san ittuu leenjii kennuun. Imaamticha qofa osoo hin taane nama taa'ee ilmi barsiisu jiru qofa osoo hin taane hawaasuma san ittuu leenjii kennuun ni barbaachisa. Imaaman isaaniitiif maal godhuu akka qaban. Imaaman isaanii haala kamiitiin utubuu akka qaban. Imaamni kun hawaasa kanaallee maal godhuu akka qabu waan isa barsiisan san illee fidanii hawaasa barsiisuu tana irraa eeggattan isin imaama. Yoo masjiiduma seenee hawaasuma 5 barsiisee ka biraa deemu jijjiiramni hawaasa kana keessa dhufu jira. Gattaa'ee masjiida itti imaamaa kana keessatti maa dubartii 3-4 barsiisee achiin ba'a. Maa gayeessota sa'aatii namni boqonnaa isaa qabu barsiisaatiin achiin ba'a. Ama bakka masjiida salaata qofa itti salaatan bakka baay'ee jiran beektan kana. Salaatuma qofa itti salaatan. Achi keessa namni harfi takka hin baratu. Wantoonni akkanaa hundi jijjiiramuu qaba. Biyyoota keessa jiru fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti namni imaama jedhee taa'u tokko illee jiru. Sa'aatiin salaataati tuuni dalagaan biraan jiru taa'ee barsiisa hawaasa isaa bakka itti barsiisuu qabutti jechuudha. Kanuma akka dhaamsaatti jechuu barbaade galatooma ta'anii waan jiru walumaan mari'ataa waan godhamu qabu goona jedhee yaada inshallah. Allah barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Nagaa keessa tura rabbi khayri waliin waadee. Ayya khayri beekana wala inshallah. Ayya nagaan bulaa ka fayyaa ta'a umrii dheeradha. Ayya